Media bu'aa keenya. Miidiyaa bu'aa keenya. Miidiyaan bu'aa jaarraa kana sirna gaa'ila obboleewwan keenya Oromummaadhaa fi Siifan Jamaal kana sababeeffachuudhaan gaaddisa markazaa Hayaatul Ihsaan kan Ustaaz Awwal Bashiiriin durfamu keessatti ustaazotii gamtaa imala daandii guddinaa akkasuma barattoota isaanii dabalatee keessummoota garaa wajjin guyyaa har'aa kana zana fata kan jechuutti jiru miidiyaa bu'aa keenya. Miidiyaa bu'aa keenya. Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa hundumti keessan martuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu nagaa keessanii akkaataan jiruuf jireenyaa akkasuma haalli baruu barsiisuu isin biraa maal fakkaata? Kunoo guyyaa har'aa kana sirna gaa'ila obboleewwan keenya Oromummaadhaa fi Siifan Jamaal kana sababeeffachuudhaan gaaddisa markaza Hayaatul Ihsaan keessatti wal agarra. Alhamdulillah summa alhamdulillah galanni rabbiif haa ga'u. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa kanaaf kan ispoonsara nuuf taate Ikraam Imaamidha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa guyyaa har'aa kana gara ogummaa kaameraatii fi wadiitara sagaleetiin kan nu wajjin turan Ayyibaa Binti Baabaa akkasuma Fadluddin Shifaati. Keessummeessituu sagantaa keenya guyyaa har'aa Hayyuu Gameettiidha. Gama sagantaa afaan Oromiffaatiin isiniif dhiyaatuun kan isinii wajjin turu an Profeesar Namtuqinaati. Gama sagantaa afaan Amaariffaatiin immoo kan isin bashannansiisaa isinii wajjin turtu gaazexeessituu Zaaraa Muhammad Amiinidha. Egaa hanga qophii oduutiin walitti deebinu nashiidaa ce'umsaa kanaa wajjin zanaafataan jedha. Guyyaa gammachuuti cal jettanii isin taa'ina mana keessas waan jiruun dirree kana akka nu babbareechitan asumaan isinitti dhaammanna nashiidaa ce'umsaa kanaa wajjin turtii gaarii. hubadhu dubartiin bultii keeysatiin isiituun nu faadhateenya gama kaaniin obboleeytiin jiruudha isin guutamaan ammasiis haadha manaatiin addunyaan isaanii maleen taasa yoom guutamtee beeytiin warshaa lima fayyuudha dubartiin haadha gootaatiin daddarbaamuun man qabduun kabajaan mala dubartiin amanaa fuutee jabeessuun akhi koo si qabdiin daddarbaamuun man qabduun kabajaan mala dubartiin abbaa gaarii nu taataafi isii fuunee si kanniineen obboleeysa ta'uu qabdaan harrorroo isin hayyamneen abbaan walitti deebineerra amma hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaannee isin dhageessifna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Akkuma beekamu sirni gaa'ila guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru kun markaza Hayaatul Ihsaan kan Ustaaz Awwal Bashiiriin durfamu keessattidha. Sirna gaa'ila obboleewwan keenya Oromummaadhaa fi Siifan Jamaal kanarratti ustaazotii gamtaa imala daandii guddinaa barattootii ustaazotii gamtaa akkasuma munashidoonnii fi keessummoonni garaagaraa bakka adda addaarraa sirna sagantaa kanarratti argamuudhaan akkuma isin argitanii dhaga'aa jirtan kanatti waliin jirra waliif jirra jechuudhaan zanaafataa jechuutti jiranii. Keessummoota guyyaa har'aa kana sirna gaa'ila obboleewwan keenyaa kanarratti argaman immoo amiirootiinii fi koree akkasuma barattoonni illee waan barbaachisaa ta'een akka keessummeessaa jirantu dubbatama. Aroostotiin guyyaa har'aa kana sirna gaa'ila isaanii gaggeeffataa jiran kun bakki jarritti wal baran markaza Hayaatul Ihsaan kana keessatti ta'uun ifoome.
oromummaa fi siifan keessaa namni dura bu'ee aadii gaafate oromummaa ta'uu mirkaneeffanne. Yeroo aadii gaafatu kana keessatti dhimma jaalalaaf osoo hin taane dhimma sagantaa biraatiif ta'uu dubbata. Yeroo gaaffii jaalalaa oromummaan siifaniif dhiyeessu gaaffii inni gaafate kana qeebaluu diduudhaan mormii guddaa akka gaggeessaa turtetu dubbatama. Sababaan siifan mormii gaggeessaa turteef maali jennee yerootti jala buunee qorannu oromummaan kun bultiidhaaf miti yeroodhaaf na jaallate kan jedhu shakkii guddaa waan qabuufan gaaffii inni na gaafateef deebii kanaafan kennuu dhiise jetti siifan Jamaal. Erga gaaffii jaalalaa isiidhaaf dhiyeessee ka'ee gaaga'ama guddaa akka isa mudate dubbata. Oromummaan sila akka namni gudduu keenya seenee gargar nu facaasuu yaalii gochaa turen guyyaa har'aa kana hin geenye. Garuu akka rabbiitiin guyyaa har'aa kana geenye sirna gaa'ilaa keenyaaf ustaazotii gamtaa barattootii ustaazotii gamtaa dabalatee keessummoota garaagaraa bakka adda addaarraa affeerrachuudhaan waliin zanaafataa jechuutti jirra jedhan. Namni kamiyyuu gaafa adeemuuf ol ka'u gufuu miila isa dhabu akkuma jedhanitti siifan kana kanan jaallachuu danda'e haalaaf amala isiiti. Qalbi qabeettii namaati yeroo kamuu suuta dubbatti hin jarjartu dhaggeeffachuu baay'ifti. Kan isiin haasoftus dubbii bilchaataadha. Waamee qabuusee baasee madaaleen jaalala isiirraa naqame kana dirree baasee mul'ifachuuf waamee qatuna mudate. Akka laaftuutti miti kanan as ga'ee injifannoo kana galmeesse jechuudha. Dubbata oromummaan oduu dabalataa. Akkuma beekamu yeroo darbe keessatti barsiisaanii fi hundeessaan markaza Hayaatul Ihsaan kataan Ustaaz Awwal Bashiir imala gama biyya Arabaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Imala taasisan kana keessatti rakkoon tokko osoo hin argamin nagaadhaan akka dhaqanii qobatantu dubbatama. Garuu erga qobatanii booda masmaraa fi moobaayilii jarri Itoophiyaa irraa fudhatanii gama biyya Arabaatti imalan yeroo dhaqanii achi ga'an dalaguu fi didee baay'ee isaan rakkisaa ture. Daalikteerri miidiyaa bu'aa ba'ii ayyugameetti wajjin dubbii taasisan irratti abshiraa yoo rabbiin keenya jedhee rakkoon ustaaza keenya ji'a 3 yookaan guyyaa 90 booda furmaatanii argata jechuudhaan dubbatti ayyugameettiin. Kan amma isiniif darbaa jiru kun oduu ijootiin sagantaa afaan Amaariffaa wajjin turtii gaarii. يا حلال يا في اللقاء ستة قسون ورجوم يا دستا يا فكر تدار عندي لا مسرة جوم لا تدار نور الدنيا بسنا من قد مرضاجوم وكان دار سالات زارين الله تينا ونستاجوم هانيئا مشرجاتين يا تدار نور جمارين يا دستا يا ما يرسام يا درقا الله تشوفت آرين በጉጉት ሲጠበቅ ነበር ዛሬ የእናንተ ሰርግ ነው ይኸው ተገናኝታችኋል ቀኑ ደረሰ አየነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يبوا بين ميديا أدماجوت زينا زين قربنا لك زينا غازارا محمد مركز حياtul ኢህሳን በኡስታዝ አወል በሽር ተመስርቶ በሳቸው የሚመራ ሞቅ ደመቅ ባለ መልኩ ሁለተኛና ሶስተኛ ሚራቸውን ድረዋል። ሲፈን ጀማልና ኦሮሞማ መብሩክ አልፍ መብሩክ እንኳን ለዛሬ ቀን አበቃችሁ። ጋብቻችሁ ያማረ የሰመረ የፋጡማና የአሊ አላህ ያደርግላችሁ። እስከ ጀነት አላህ ያደርግላችሁ። በዱንያ ዘና ፈታ ብላችሁ በዱንያም ጀነት በአኺራም ጀነት አላህ ይወፍቃችሁ ይላል ባቡ ሚዲያ። ሲፈን ሙስሊም ግባርና እስላምን የምትወድና በጣም እስላምን የምትከታተል መርከዟንም ኡስታዟንም አሚሮቿንም የምትወድ ሲፈን ዛሬ ሰርጓ በዚህ በመሆኑ ኤክራም በጣም ደስ እንዳላት ገልጻለች። ኤክራም ከሁለት ወር በፊት ይሄ ፕሮግራም አሚሮ ሰርጋቸውን እንዲከናወን ፈልጋ ስትታጠር የነበረው ቀን ደረሰ። ኤክራምንም መብሩክ አልፍ መብሩክ እንላለን። ያው ሲፈንና ኦሮሞማ ጥሩ ልጆችና በስነ ስርዓት በእስላም ተርቢያ ያደጉ ሲሆን ብዙ ነገር ቢያጋጥማቸው ግን ከጓደኞቻቸው ብርታት እዚህ ደርሷል። ጓደኛቸው ጥሩ ምክር ሲመክሩና እዚህ ቦታ እንዲደርሱ ከጓደኛቸው ድጋፍ እንደሆነም ተገልጿል። እንደነዚህ አይነት ጓደኛ መኖር በጣም መልካም ነው እያሉ በመርከዙ ሀያቱል ኢንሳን
ያሉት ተማሪ በሙሉ ምስጋናችን እናቀርባለን። የመርከዙል ሀያቱል ኢንሳን ስር የሚገኘው በሙሉ መጅሙዓ ተማሪዎችም ሆነ ኡስታዞችንም ዳይሬክተራችን ምስጋናችን ከልብ ነው ይላል። ከመሰራተኞቹ ሁላችንም እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ቀጥሉበት፣ ድጋፋችሁና ሀሳባችሁ እኛ እንዳይለይ እያልን ለኦሮሞማ የምናስተላልፈው መልእክት ማንኛውም በዚህ ሶሻል ሚዲያ ጊዜ ብዙ ነገር ወንድ ልጅ ሊያጋጥመው የሚችል አንተንም ሊያጋጥም ይችላል። ብርታትና ጥንካሬ እንደሚያስፈልግህ ዳይሬክተራችን መክረዋል። የሰው ሰይጣንና የሰይጣን ሰይጣን በዘመኑ ጊዜ እየተስፋፋ በመጣበት ወቅት ላይ እንደደረስን ገልጸው ጥንካሬ እንደሚያስፈልግህ ይመክረሃል። ሰው በፍቅር ሲገናኝ ብዙ ሰይጣን ከመሃል አለው። ትዳር ቀላል ነገር እንዳልሆነ ገልጸው ኑሮን ደፍኔ ዝም ማለት እንጂ የሰውን ነገር መስማት እንደሌለብህ ይመክረሃል። በፊት ጠንክራችሁ ብዙ ነገርን፣ ብዙ ውጣ ውረድን፣ ብዙ እርጅብኝን አልፋችሁ እዚህ እንደደረሳችሁ አሁን መቀጠል እንዳለባችሁ፣ ትዳር እንደ ፍቅር እንዳልሆነ፣ ትዳር ከባድ ነገር ነው፣ ኒካ ሲደረግ ከበፊቱ ከበድ ጠንከር ብሎ መሄድ እንዳለባችሁ ይመክራቸዋል። ሲሆን ከበፊቱ በላይ ጀግናና ጠንካራ፣ በዲንሽም ሆነ በዱንያሽ ጠንካራ፣ ለባልሽም ጠንካራ ሚስትና ልጆችሽ ጠንካራ እናትና ለሀገርና ለዲኑ የሚጠቅም ልጆች እናት እንድትሆኑ ምኞታችን ነው፣ ምክራችን ነው ይላል ዳይሬክተራችን። ሲፈን ሴት ልጅ የሚያጋጥመው ባልሽ አንቺን ትቶ ሌላ እየተጀናጀነ ነው ብሎ በመሀል የሚገባ ወይ እሱና ያንቺ መሀል የሚገባ የሰው ሰይጣንና የሰይጣን ሰይጣን ስለማይጠፋ ጠንካራነታችሁ ከአሁን ከበፊቱ በላይ ጠንክሮ እንዲቀጥል ምክራችን ነው። የሚቀናና የሚያለያይም እንደማይጠፋ እንገልጻለን።